العالمين يا إله العالمين. أنا فاهمه. وين بشن بكتي قام ما تاجا بوليتيكا كم تمكت. مو بحالة تجرون دوما كرا كيسان سبتنا. لا أمبوينيتي إمبوين سيجرا أمبوين. atau boleh tiket up deh nugal curhat dalam nama Allah kabam mata semina kimi embola tak Arabi Ani Saudi jira ni beranjuru akan naga tar kana mati itu mana ijazati kimi kau mata bangun tu mana kau jole kau peringgi orang tak Arabi paling dia tu nak pulang kau dah sejalah Age fadda baddu anjir tu baddu motor mo adda ambasa dalanjiri Mucayoni namse lama namse turida abba mana ninjira oblitin abba mana ninjirta abba mana yerusana tiddoji jira ture inni erga bakka wantun dum turawata metti bilbilani fi namatu namashi atqo walti dura qimi wal raqaban bilbilte fi sibran fajetteni dufte galgala sana wajjuman turani garabari gese u jette hiyite inna qaqqabani wa machafani funyani bayna abba mana bilbilani abba mana na plus video dufutti bakka shin qorte jedani kanuma bakka rekinye politiko matayon ni doko gori na sirresa asirratti waa si gaafachuu barbaada namni keenya lafa kaases waa haasa'a namni duunaan namni keenya irra caalaan rabbi guyyaa siitiidha narka namaatiin isa duutu makiinaadhaan isa duutu guyyaa siitii biyyeetti salphatu jenneerra garuu shakkiidhaan hin duunaa isin immoo warri jirtanu maaliifi amma ragaan qabatamaa jiraan naan akka to'annaa seeraa jala ooltu gochuun danda'ama shakkiidha miti amma wanti kun Shakkiyo son no wa to sigirate wa amne asaratu wa amne bilbeje no kentani nam bilbile wa amne asaratu motoro mo finne kuma taban ora cisu dandenya sana bodde gara sela tila barsu dandenya lakofsa bamana sifan kenna lakofsa mucayo sana sifan kenna lakofsa buletti sifan kenna lakofsa jolle bira jirani sifan kenna shakkiyo son tane kuni wani jolle bira jiran tunatti manama fakkenya dubai jira bamana situ wa amne amma kanan jeda jolle wa amno bamana wali wa mumata ummata wari ko pelin ki sheri go tanal kani guya isin tumir ga qaba wa mu abba mana ni ta'a wa me ga bandu ummata ke Oto batani wayyu robatte shinama wanjettu namota shibra jiran rabatani inni ata inni ran sarak nangaw ayye akagotu kallatti ranan dan wala fi gadi buiti folosi de bisela la kofsa abba man chana argi kesan jabadam Ishi sifan ergamu gadi bu amma mubarak tokiran amma mana ergi oldebi ummato wamnu wamne kane koran ne ba man cha koran ne kasi jude koran ne kane sana bodde wore kamatin ne ka tonno se rajala galtu gonu mo malgona Mube abba mana hadu buti abba mana wanin jedu ralalet nama beras mo akasuma ragana malama rawa wal fakatu yote nam to kodote wa wal fakatu nama lama sari rawa argame kana ambor tarkampe birati isa yo to rabat moyu kara ishin jarri gargara mangochi waya ayye ga amma gargaru rakko to kon qabu yo hakni mucha duti si kun mali bi jolle bi yaraba yechun abba kenya yo jale me nyunu se dubarti tatus abba rakko tatus yo jale me ngisani libati lugada khanaf akkar gedun qaban wanim wakada kacce qabanni finni qorachuun dirqama keenya ummanni hordoftoonni koo parsantii 75 isintu murteessa waan mana kana keessatti hojjetamu keessatti yoo dhufee abbaa manaa gaafannee abbaa manaasiiti jennee qorannee xiqqoo simaatiin isin boqota qalbiin isaa viidiyoo ciccitee bira gaa waan ta'eef intilata kananii duutee amma wanaa irraa iyyaamaara haqni siin baane jedhame jechuudha ammas kan biraa amma nama daamitti duute siyaara ergammoo mana isaa nafsa turii nama lubbuu lama duute yeroo dhamu badaan rifadhe
kanaaf abbaan manaa dhufee jennaan kanama tokkotti gaafannee akkamitti nuti jennee gaafannee waan dubbattu irratti ragaa qabu yoon qabaanne dubbatin jennee gaafannee waan jiru irraa hubannee yoo nama biraatti nu dabarse nama biraa sanas waamnee qorannee haqa obboleetti keenyaa baasuuf dursa. Reenfi immoo shanaffaadha kun. Mube. Siin tokko keessaa hafteetti afur. Reenfa afur. Siin tokko keessaa hafteetti. Mube kanaan duraa sunis hin galle mamma yoonaatti. Mube. Isuma wajjin sagantii bitee afur. Isuma wajjin afur. Shanaffaan tokko duutetti himee ture. Madaamiin motu aartee duutettee booddee immoo jirti. In argitan yoomuyyuu jetti jedhanii inni shakkii qaba. Afur garuu qabatama. Kan isii ammaatti wajjin afur qabatamaan du'aniiru ijoollee shamarranii torbee kana keessa. Ijoollee afur ture. Ni turkii gamaan jiru na. Ishii obboleetti maal jetteeti meme? Ayyee Dubaayitti gaazii itti dhoo'eeti mucayyoo wayii nama naannoo kennaati. Madaamiin ambulaansii waamte hospitaala geessite. Hospitaala fiddee achi dhiiftee doktorootatu gargaaru jiraan. Mucayyoo abbaan manaa isii biyyaan irra daawwatee dhaqnee yoo laallu nafti muluu gubateera. Isheenis du'aati jee mana kimi jira? Moo fayyaa? Nafti muluun gubateera lukallee irraa muraniirani. Maal jechuudha kun? Gaaza itti dhoo'ee jechuudha. Laa fayyaa jirti moo duuteetti jenna miilli sirraa murame moo maal naan galle? Ufeen jirti ufeen beektu. Dubaayin naannoo kam? Sabboolaatti isheen naa godhame. Abu Dhabii jirti. Sabboolaatti isheen naa godha. Sabboolaatti isheen naa godhame. Hospitaala. Sabboolaa saamma bu'e sanatti ishee ergoodhaa inni achi jira waan ta'eef. Ergoodhaa sabboolaatti laa intilaadhaa nan kadhadhaani. Obboleettii keenya keetiidha miti siin amma maqaan si keetiidha siin amma. Oo abshir hin deemin obboleetti. Nama dhaqeedha. Urjiidha isheen amma. Urjiidha. Urjii. Urjii sanyii acee. Urjii sanyii acee mee haa inaan jedhi. Ergi lakkoofsa WhatsApp keetti seegaan jira. Lakkoofsa abbaa manaas ergi nan dawwalaaf kallattii dhumaan ammoo seegaan jira obboleettii koo. Tiktookiin marraa na ergi. Ishi mucaan dhalattuu naannoo kamiiti? Taan jedhaan isiin nageelle ijoollee nageelle. Arsii nageelle. Murtakaatiitti taatee Abu Dhaabiitti. Itti dhoo'ee Abu Miilli Dhabii. siirraa kutameera. Kutameera. Miila tokko. Miila tokko. Qaamni sii guutuun gugubateera jechuudha. Gubateera. Madaamiin kun yaalchifteetti? Madaamii isimatu bira ture dura. Madaana dura deebitee achitti hin deebine. Amma mana jaazaa ciifti jirti jechuudha. Inna achitti hin deebine ijoolleen biyyaan irra dawwalanii dhaqee yoo laalu waan hin sodaadde qaamni muluusii gubatee jira. Biraa deeme. Hospitaala jirti? Hospitaala jirti? Hospitaala jirti. Okay. Kana nyootu lakkoofsini jaleeyoon. Duwwaa shan shan Lakkoofsa isinii erguu keessa WhatsApp madaamin na cinku jira akka dubbadhu hin dhabu. Warri carraa keessa yaallachuu barbaadani lakkoofsa geeraan yookiin nageen barreesse malee fudhatina. WhatsAppiin haa jettanii akkaawuntichi ni dhufa. Warri lakkoofsa jaatti barreessaa jirtan immoo geeraa Lakkoofsa keessaa si ergu. meemeekotu viidiyoo siitiif waan hin qabdaa Afrikaa viidiyoo si. Viidiyoo siin qabdaati. Silkiillee nu seensisan namaayyuu nu seensisan uffata qofa uffata. Mana kimii keessatti mucaa nama? Mana kimii keessatti? Mana kimii keessa jirti amma xiqqoo of beettee akka mataa taatee silkiillee hin qabdu doktoroonni biyya dawwalanii asiina baasaa jetti. Madaamiin silkii kaasuu diddee lakkoofsa madaamii ani hin qabaan. Uummatoo naman gaddisiisu? Baay'ee Ilmoon duubaa tokko rakkoon biyyaa baasee biyya namaa keessatti gubattee anaa gubatu gamtiin kam ta'ewwana. Utagaatitti taatee gubattee miilli sii irraa kutamee amma kuno balaa gubaa sanaan jechuudha. Miilli sii tokko irraa kutamee fayyaa manaa baatee du'aan qofti afurtu jira. Namni du'ee jiru amma xallaa firiijii keessa jiru akkuma itti uummatatti gadi ba'uun dhabean tokkootu sagalee ta'uudhaa qopheessuu nageenyatti finnaan. Tungu yaattee gaddu lamaffaan du'ee dhufe. Yaa Rabbi jedhee tun ta'aa sadaffaan dhufe. Amma afuraffaan dhufe. Namni du'e afur.
Shamarran mana madaamii keessatti duute jirtu afuri. Garaa nama nyaatanu nagaa biyyaa ba'anii. Kan isii kanaayyuu immoo warra du'eeyyuu wayyuure. Innamu bee imbaasiin illee dhufee ilaalee ittiin deebine. Warri du'e koo hin boqoteem jara keenya. Warri du'e hin boqote. Isin kun immoo miilatti irraa citee gubattee jirti. Mee ijoollee ergeetan laachisee sabboonaa taraa yoo jala jalatti garaan jabaatanii kottu sabboonaa ko ittan dawwala. Sabboonaa sanyii Jawaar Mohammad sana badaatiin qaba. Bakka ishee akkaataa ittiin isii tana baasee sinaa Sofiyaanii kontiraata jiraan. Sabboonaa dawwalaa naa waamaa qoy giftii ko abbaa manaa waamneeyyi. Ube kala ko dichin atter gina dawala ta tu dijir. Mana mu bet ko tun jadani. Lakkoofsa sadi deemii lama isa kan carraa kana qabda miti haayinaan jedhi isa Saudiitti dawwali garuu qoy isin nagaanu qoy nan dawwalaa fi makaaddiin ko jirti sabboonaa na waamaa warri lakkoofsa sabboonaa qabdanu sabboonaan kottuu sin jedhe mubaarak si waamaa jedhaan eedaraatti dawwalaatti rabbeedha na waamaa inni budaabiin jiru garuu nama na erguu danda'a dhaqee alaalu namni mucaa akkasiitti jirtu wanni kun madaamis hin gaafachiisa sinii galee mana madaamitti gubatte waan ta'eefi madaamis hin gaafachiisa. Madami akka embaasiin itti deemenu gaafatu goone sana booda yeroo si mana kimiti baate deeggarree biyya galchina wanti nu gochuu dandeenyu kanuma kalas amma immoo garuu akka nama firan qabnee gatamurra qoy sabboonaatti asi dabarsa maqaan isaa eenyuun urjii. Welcome to voicemail service. Lakkoofsicha WhatsApp moo kallattii hojjeta urjii? Imo bilbileef mee imo online jira kallattii sin hojjeta garuu amma bilbileef itti meeraani si bilbila mubaarak jedheeraan tole naan jedhe. Kottu deebii qaba waan beekaa dawwali. Ishi bakka qottanima ishi. TikTokiin gargaara. Ittini ma okay shishe ittini ma tole ittini ma welcome jere mallaqa nyaachuurra itti gad hin jenneeni ofii dhufee waasaapii na dubbisi risiitii ergi jedhe birrii 2,000 ergii ka'ii risiitiin si erga kaardii tikkeettiin si ergan jeen risiitii ergeen tikkeettii maqaa isaatiin barreessee ergeera. Tarii mana si jalaa qorriti mana kee oofadhu nama siin bule guutuu hambisi kaleessa gargaarsa keessa hin jirtu garuu kaleessa deeggarta keessa maa kaleessa yeroo nu deeggarsa uummatarraa gurru eessa jirta kaleessa yeroo nu uummatarraa deeggarsa gurru hin kennina maaliif hin jennu har'an mogati carraa ijoolleedha deeggarsa deeggaraa carraa argatan ijoolleen jennaan maasitti dhagaan ijoolle an obboleessi keessan kaleessa sin sobeen beeku hadhas isin hin sobu borullee sin hin sobu kutadhu laali kanatti kutattu immoo hiyyeessatti ni jedhu birrii 2,000 4,000 6,000 gargaarii tikkeettii 3 si dhufa 6,000 yoo kennite tikkeettii 3 si dhufa yoo rabbiin carraa sii baase eebbamaa tikkeettii si qaqqabe fudhuu gale abootu namni si gaafatu tokko hin jiru namni waan irraa qabu ishee kutadhaa anas siniin jedhe kutadhaa itti gala hiyyeessa gargaaraa badhaafamuun dhorgaa miti
badhaasa jechuudha. Tarii du'aayii hiyyeessa isin gargaartan isin qaqqabee namni sadi. Birii miiliyoona tokko, birii 750, birii 500. Koppiliin kanaa godhaa lakkoofsa wayii argeetti fakkaata waan hin geetti fide. Lamaan nyaa'um thank you ijoolleen keenya galatooma jabaadha. Namni jabaa ofii hin jabeeffata. Namni yoo akkam ajaatee iyyuu nama kutaa ofii ofitti qabee gorfatee bar mataan ol si qabee maqaan sitti godhe malee maqaan si nyaadhee hin beeku. Ka jimmaatti yoo deemte gadi baate duulte. An jimmaa maqaa balleessee hin beeku. Jimmaan arrabsiisee hin beeku. Geessanii takka guyyaa tokko namni tokko naadhee jimmaa arrabsee hin beeku. Hojiinan hojjetaa jiruu fi hojjetaa ture waan mataa ol isin qabu malee waan mataa gadi isin qabu miti. Isinuu akka naan jettanii namni irraa maallaa na jedhu. Akkasii fixeeraan gara kootiin yoo waan dubbattan qabattan dubbadha. Namni tikkeettii kana kutachuu barbaadan jirtu as jala. Lakkoofsa isinii kennina waatsaappiin deebitanii birii 2,000 Itoophiyaati. Carraa 2 barbaadan 4,000, 3 barbaadan 6,000, 4 barbaadan 8,000, 5 barbaadan 10,000. Maqaa abbaa barbaadaniitiin maqaa haadhaatiin maqaa abbaatiin kutuu dandeessu. Kan isin kuttaa laa dhaggeeffadhaa. Yoo dargadheessi shoo yoo dhabeessi immoo silaa rakkataa gargaara birichi inni hafe jedhaan iyyadhaa kennaa malee carrachaa jettanii mitiin isin yaaluu qabdan. Rakkataa gargaarta birii amma barbaadeen tikkeettii si kennamu badhaasa argatta. Duwwaa lakkoofsa barreessii fi nage lakkoofsa amma isinii barreeffamu fudhaati deemaa haayi jedha akkaawuntii isinii dhufaa maallaqa galchaati riisiitii ergaa yeroo riisiitii ergitan maqaa keessan amma akaakayyuutti barreessitan erguu kan daganne akka isin hin baane kun lakkoofsi barreeffameera geeraa shawuu barreesseera akka isin hin baane kutadhaa 1 2 3 kutadhaa ergasii kobrii 10 kennitanii callumattanii deemtu miti amma immoo birii 10 kennitanii miskiinas gargaaraayyee ofiis badhaafamta.